Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Haati warraa artist Andu'aalam Gosaa Qananii Addunyaa tasa addunyaa kanarraa boqattee jirti. Qananiin fooqii shanaffaa irraa lafaan of dha'uun akka duute kan himamaa jiru. Hundumaaf du'a isii kana duuba maaltu jira kan jedhu qorannoon gaggeeffamaa akka jirus beekamee jira. Oduun ittaanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu kaaba Itiyoophiyaatiin kan wal qabatu yoo ta'u, oduu kaaba Itiyoophiyaatiin naannoon Tigraay yookaan haalli nageenya naannoo Tigraay to'annaan ala akka ta'e dubbatamaa jira. Yeroo ta'ettis ta'u lolli Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduuttis ka'uunis waan hin hafne jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee TPLF fi garee Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatu akka jalqabeessi odeeffannoon bakkoota garaagaraa ba'aa jiran ni agarsiisu. Dabalata oduu kanallee isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajji kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu kun oduu gaddaati. Oduu baay'ee miira nama tuqu. Haati warraa artist Andu'aalam Gosaa du'aan addunyaa kanarraa boqattee jirti. Haati warraa artist Andu'aalam Gosaa Qananii Addunyaa tasa kan boqatte yoo ta'u, gamoo yookaan fooqii shanaffaa irraa kufuudhaan akka ta'e odeeffannoon bahe ibsee jira. Kan nama rifachiisuuf miira nama tuqus isa kanaadha. Kalee hojii ooltee har'a ganama haala kanaan lubbuun isii yoo darbu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Sababni du'aa isii maal akka ta'e hin beekamne wantoota garaagaraatti haasawamaa jira. Ta'ullee poolisiin qorannoodhaatti akka jiru odeeffannoon bahu ibsaa jira. Qananii Addunyaa moodeelistii amma lafaa dhuftuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Haala kanaan lubbuun isii dabruun immoo daran gadda guddaa kan namatti uumudha. Yeroodhaaf artist Andu'aalam Gosaa fi akkasumas obboleettiin isaa hidhamuunis yookaan to'atamuunis dhagahamee jira. Ta'ullee kan hidhaman yookaan kan to'ataman nageenya isaaniitiif akka ta'e himamaa jira. Wantoota garaagaraatti haasawamaa jira. Ollarraayis shakkiin akka jiru odeeffannoon bahaa jiru bakkoota garaagaraa irraa addeessaa jira. Hundaafuu bu'aa qorannoo poolisii eeguun dirqama. Gabaabamatti duuti waan hin oolle haala kanaan du'uun kan nama gaddisiisu ta'us maatii firoottanii fi hiriyoota isiitiif jajjabina haa kennu jenna. Oduun keenya kan itti aanu dhaabbanni Itiyoophiyaan Cheek jedhamu soba muummicha ministeera Abiy Ahmed irratti qabee jira. Dhaabbanni Itiyoophiyaan Cheek jedhamu muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed suuraa biyya biroo fayyadamee uummata ittiin burjaajessaa turu mirkaneessee jira. Bulchaan Itiyoophiyaa kun akkamitti waan hin jirre googilirraa daawunlood godhuudhaan uummata ittiin soba jechuudhaan gaafilee qaamota garaagaraa biraa kaasaa jira. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed suuraalee aappilii guyyaa kaleessaa galgala feesbuukaa fi fuula X isaa irratti maxxansee ture. Isaan kunniin gonkumaa biyya keessa kan hin jirre akka ta'e Itiyoophiyaan Cheek saaxilee jira. Suuraalee viidiyoo irratti argitan kana kaleessa galgala maxxansuudhaan oomishni aappilii biyya keessatti oomishamaa jiru guddachaa akka jiruu fi kunis abdachiisaa akka ta'e irraa dubbatee ture. Suuraaleen kun kan biyya keessaa akka hin ta'in dhaabbatichi immoo mirkaneessee jira. Suuraaleen aappilii kunneen gonkumaa kan biyya keessaa kan hin taane fi googilirraa kan gabbuufaman akka ta'e erga beekameen booda immoo muummichi ministeera Itiyoophiyaa kana amanuudhaan suuraalee isaa maxxansaa ture kaasee jira. Walumaa galatti kun qaanfachiisaadha jedhamee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan guyyaa har'allee waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatu beeksisee jira. Haleellaa raawwatiinis injifannoo gagabbataa argachuu beeksisee jira. Woboon zoonii lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaanitti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo akka argate beeksisee jira.
Bitootessa 11/2025 waraanni bilisummaa Oromoo Qeellam Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan gandaa 21 jedhamu keessatti kan argamu mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen mooraa waraana miidhaa guddaa qaama fi lubbuu waraana mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisu hedduu akka madeessee fi kan harkaan qabeessa akka jiru odeeffannoo achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gabbataa irratti argatu beeksisee jira. Oduu injifannoo kibba baha Oromiyaa irraa nu geetteen kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa sirkatti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen haalaan akka adabe beeksisee jira. Arsii bahaa aanaa sirkatti lolli guddaa fufteedhaan yoo xiqqaate guyyoota 3 walitti aansee deemaa akka jiru odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Lola fufteedhaan aanaa sirkatti bakkoota garagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiise odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa bakkoota garagaraatti raawwataa tureen miidhaa guddaa irratti kan dhaqqabsiise yoo ta'u hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaansise hedduu isaanii madoodhaan adabee hojiin ala akka taasise beekamee jira. Walumaa galatti guutuu odeeffannoo injifannoo guyyaa har'aa yeroo itti aanutti akkuma nu ga'een qabannee kan dhufnu ta'a. Haalli nageenya naannoo Tigraay to'annoon ala waan ta'e fakkaata jedhamee jira. Ajajaa ol'aanaa raayyaa ittisa biyyaa kan turan pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo ammaa kan naannoo Tigraay Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'e Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti lolli waan hin oolle jedha. Yaada Afrikaan riippoortii irratti barreessan. Gara biraatiin immoo gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu biiroo kana waajjira kaantiibaa magaalaa Addeegiraat humnaan to'atuun dhagahamee jira. Gara biraatiin immoo biiroon nageenya fi tasgabbii naannoo Tigraay ajajoonni waraanaa ol'aanoon 3 hojiirraa dhorkamuu mormee jira. Abbutis murtichi seeraan ala jedhee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa ajajoota waraanaa humna ittisa Tigraay 3 bitootessa 11/2025 irraa eegalee hanga waliigalteerra ga'amutti yeroodhaaf hojii irraa dhaabuu beeksisuun ni yaadatama. Murtee pirezidaantichaa hordofuun waajjirri nageenyaaf tasgabbii naannoo Tigraay dhorkiin kun kan kaa'ame yakkamtoota irratti tarkaanfiin fudhatamuun waan jalqabameef jechuudhaan qeeqee jira. Akkasumas pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa nama durumaanuu hin muudamne aangoo irraa buusan jedhee jira. Walumaa galatti haalli amma jiru kun haala nageenya naannoo Tigraay yeroo irraa gara yerootti gara walxaxaatti ceesisaa kan jiru akka ta'es dubbatamaa jira. Ta'ullee walgaarrifannaan baay'ee ulfaataa ta'ee fi tarkaanfiin hangana gagga'ummoo naannoo Tigraayitti fudhatamuun walfaallaa isaanii dhaabbatu cimsuun ala tarkaanfitti ceehee badiin hanga ammaa raawwatame hin jiru. Haalli naannoo Tigraayitti mul'ate kun osoo naannoo Oromiyaatti kan mul'atu taate tarkaanfiin naannoo Tigraayitti fudhatame kun osoo naannoo Oromiyaatti irratti kan fudhatamu taate yookaan naannoo biraa kan akka naannoo Amaaraatti irratti kan fudhatamu taate naannoleen kunniin har'a maal keessa jiran jedhanii tilmaamuu waan nama dhibuume. Garuu obsi naannoo Tigraay irraa mul'ataa jiru kun kan naannoo birootifis fakkeenya ta'uudha. Naannoo Oromiyaatti badii tokko malee nama manaa baasanii lubbuu galaafatuun hojii ta'ee jira. Milishaan naannoo biraa humni addaa naannoo biraa uummata isa eega. Kan naannoo Oromiyaa garuu uummata isaatirratti gocha hin eeggamnee fi lubbuu galaafannaa raawwatuun isaaf salphaadha. Garuu naannoo Tigraayitti aangaa'onni aangoo gurguddaa hangana gagga'u kana qaban yoo tarkaanfii walirratti fudhatan wanti ta'e tokkollee hin jiru. Osoo gochi kun naannoo Oromiyaatti irratti kan ta'u taate yookaan tarkaanfiin kun naannoo Oromiyaatti irratti kan fudhatamu taate har'a Oromiyaa yeroo kana daaratti baatee jirti. Walgalaafannaan hedduun uumamee jira. Oromiyaan garuu barsiisaa mirga isaatiif dubbate kan waan tokko harkaa hin qabne manaa fuudhuudhaan rasaasaan mataa keessa dhayanii lubbuu isaa galaafatu waan baay'ee nama gaddisiisu. Maqaa shanee deeggartaatiin ol adeemaa meeqa lubbuu galaafataa jiru. Deeggaruu qofaa miti kallattiin walitti ba'ee Tigraayitti yoo akkanatti wal dura dhaabbatu tarkaanfiin walirratti fudhatame hin jiru. Kan Oromiyaa kun maali garuu
ummata bulchitu ajjeeste isa kam hoogganuu hedda. Naannoo Tigraayitti Debratsiyoon deeggarta yookaan Geetaachoo Raddaa deeggarta jedhamee tarkaanfiin ummata irratti fudhatame hin jiru garuu hunduu deeggaraa qabu. Ummanni kun ummata dinqisiifamu. Ummata kanarraa obsa baradhaa jedhamtanii jirtu warroonni Oromiyaa irra jirtan. Dhumarratti obsi daangaa qaba. Gaafa obsi kun dhume naannoon Tigraay rakkoo guddaa keessa seenuu dandeetti jedhamee jira. Kallattii kamiinuu haa ka'u lolli ni ka'a taanaan naannoon Tigraay dirree lolaa ta'uudhaan balaa guddaaf saaxilamti jedhamee jira.